Qayyabannaan keenya kanadhaa Zakkaariyaas boqonnaa 3 ta'a. Zakkaariyaas boqonnaa 3 keessatti waan murteessaa ta'e mata duree gurguddaa yeroo dhumaa wajjin wal qabatu waan baay'ee ilaalla. Kanaaf garasitti yeroo seennetti hin jennu kutaa darbe keessatti waan tokko ilaallee ture. Kutaa darbe keessatti waan tokko ilaallee ture. Kutaa baay'ee murteessaa ta'e tokko ilaalaa turreet hin jenne jechuudha. Innillee waaqayyo saba isaatiif akka inni ka'ee murteessee jiru gara dhumaa irratti boqonnaa 2:12 irratti waaqayyo yemmuus biyya hin qulleessaa biyya isaa qullaa'aa keessa Yihuudaa dhuunfaa isaan godhata. Yerusaalemiinis deebi'ee maal godha jedha? Hin fu'ata jedha. Jajmentii murtee dhumaa akka inni dabarseetiin jedhu dhumarra saba isaa akka bakka tokkotti walitti qabeetiin jedhu ilaalaa turreetiin jenne jechuudha. Ilaalaa turreetiin jenne jechuudha. Ammallee poointiin nuti ilaalleetiin jennu himataan yookaan ammoo hadheessaan obbolootaa inni guyyaa guyyaatti fuula waaqayyootti nu dhiyeesseetiin jedhu yeroo dhiyeesseetiin jedhu har'a ammoo akkamitti akka waaqayyo saba isaatiif karaa ilma isaa falmeetiin jedhu ilaalleetiin jenne jechuudha. Ilaalleetiin jenne jechuudha. Baay'ee gaariidha. 3:1 akkana jedha. Yeroo kan biraa immoo Iyyaasuun hangafni lubaa ergamaa waaqayyoo dura utuu dhaabbatu seexanni immoo isa hammeessuudhaaf gara mirga isaa dhaabbachaa utuu jiru inni anatti maal godhe jedha? Anatti agarsiise jedha. Inni kun maalidhaan itti agarsiise jechuudha? Mul'ataan itti agarsiise jechuudha. Mul'ataan itti agarsiise jechuudha. Ergasii yemmuus ergamichi waaqayyoo seexanaan waaqayyo si haa ifatu seexana nana waaqayyo inni Yerusaalemiin fo'ate si haa ifatu namichi kun akka mukukkula ibidda boba'aa jiru keessaa butameeti mitiire jedheen jedha. Hadheessituun obbolootaa jedha macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa 12:10 irraa ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyoo keenya aboonis kan masiisaa ta'eera. Hadheessituun obboloota keenya inni halkaniif guyyaa waaqayyoo keenya duratti isaan hadheessa ture immoo gadi maal ta'eera jedha. Gadi darbatameera jedha. Kan hadheessu waa'ee dhimma keenyaa kan himatu jechuudha. Iyyaasuutti kan fakkeeffamu anaaf isinidha obboloota koo keessaanuu saba waaqayyoo bara dhumaa keessa jiranidha jechuudha. Yeroo yeroodhaan warra seera waaqayyoo eegan warra Yesuusitti amantii Yesuusitti qabamanii jiraatan xiyyeeffannaa seexanaa keessa akka isaan jiran ifadha jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa seexanaa isaan akka ta'eetiin jedhe macaafni qulqulluun ifa godhee lafa kaa'a. Kanaaf xiyyeeffannaa seexanaa gaafa isaan ta'eetiin jedhu waaqayyo immoo karaa ilma isaa akkamitti akka inni isaaniif falmu ilaalleetiin jenne jechuudha. Akkamitti akka inni isaaniif falmu ilaalleetiin jenne jechuudha. Okay. Amma hadheessituun obbolootaa akkuma sila jedhe ijoollee obboloota isaa ijoollee isaa fuula isaatti maal godheetiin jedhe? Inimeetiin jedhe jechuudha. Inimateetiin jedhe jechuudha. Hadheessituun obbolootaa ijoollee isaa fuula waaqayyootti yeroo himateetiin jedhu oduun gammachuun jiru ammoo adda Zakkaariyaas kana keessatti ilaalleetiin jenne jechuudha. Oduu gammachuu adda Zakkaariyaas kana keessatti ilaalleetiin jenne jechuudha. Maal jedhee deebiseef ergamichi inni kun akka mukukkula ibidda keessa maal ta'eeti jedheen? Butameeti jedheen. Ibidda keessa kan maal ta'edha? Kan butameedha jedheen. Oduu gammachuuti kun. Rakkoon ijoollee waaqayyootti dhufeetiin jedhu akka maalitti ilaalameetiin jedhaa? Akka ibiddaatti. Ibiddaatti. Kanaaf kan nu falmutu jira jechuudha. Inni nu fuuldura isaa dhaabbannu eenyudha? Yesuus Kiristoosidha ergamaa jedhamee asitti kan inni fakkeeffame. Gazetneen laallachiin booddee maal akka inni ajajan ni dabarsa jechuudha. Gazetneen laalla maal akka inni dabarse. Lakkoofsa 3 yeroo sanatti Iyyaasuun uffata xuraa'aa uffatee ergamichi dura maal godha ture? Inni dhaabbata ture. Ergamaan sun warra isa dura dhaabbatan sanaan uffata isaa xuraa'aa sana irraa maal godhaa? Baasaa jedhe. Iyyaasuudhaan immoo kunoo ani yakka kee
sirraa fuudheera. Uffata cidhaa immoo sitti nan uffisa jedheen. Okay. Yakka keenya nurraa akka fuudhuu danda'u eenyu duwwaadha? Yakka dhala namaa eenyutu namarraa fuudhuu danda'a? Kiristoos Yesuus qofaadha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Akkuma isa argeen maal jedha jedha Yohaannis Cuuphaan. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa maal godhu? Fuudhu jedha. Kanaaf ergamaan Iyyaasuu fuuldura dhaabbate eenyudha jechuudha? Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo fuulduradha kan inni dhaabbate jechuudha. Kiristoos immoo eenyuun erge? Ergamaa ofii ergee Yohaannis irraa yookaan ammoo Iyyaasuu irraa uffatichi maal akka ta'u godhe? Akka jijjiiramu godheetiin jedhe jechuudha. Akka jijjiiramu godheetiin jedhe jechuudha. Baay'ee gaarii. Adhallee fuula Kiristoositti dhaabbannee yoo jenne anumatu maqaa kootiif jedhee cubbuu keessan isinii maal godha? Dhiisa. Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 3 akkana jedha. Warri Tsiyoon keessaa gadduu irra jiran qooda daaraa matatti firfirfatan uffata miidhaginaa mataa irra akka buufatan qooda gaddaa dibatanii akka gammadan qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan godhachuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelanaa isa Waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii hin waamamuu jedha. Anumatu maqaa kootiif jedhee cubbuu keessan isiniif maal godha jedhee iddoo biraatti balleessa jedha. Isaas 6:7 boqonnaa 6:7 barbaadichas afaan kootti buusee kun afaan keetti waan bu'eef yakki kees irraa fuudhameera cubbuun keessiif maal ta'eera jedha. Siif dhiifameera jedha. Cubbuun kees siif dhiifameera. Kun ergaa gammachuu obboloota ko. Kun ergaa murteessaadha jechuudha. Anaaf isiniifillee ergaan jiru cubbuun keessan isiniif maal ta'eera? Isiniif dhiifameera. Isa kana jechuu kan danda'u eenyu duwwaadha? Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti jechuudha. Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Oduu gammachuuti kun. Kanaaf hadhallee seenaa keenya kan kaleessaa, dadhabina keenya kan kaleessaa, cubbuu keenya kan kaleessaa fuudhee sammuu keenya fuuldura kaa'uudhaan akka nu waan hin goone godha seexan. Akka nu gara fuulduraa hin deemne. Dadhabina keenyatti akka nuti maal hin taane hin jabaanne. Isa kaleessaa yaadataa miidhamaatuma akka nuti fuunnu maal godha jechuudha? Barbaada jechuudha. Isa kaleessaa yaadataa akka nuti miidhamaa yookaan immoo gara fuulduraa akka nuti hin tarkaanfanneef barbaada jechuudha seexanni. Garuu oduun gammachuun an cubbuu keessan isin dhiiseera ka jedhu ergaa gammachuuti jechuudha. Adhallee bifuma wal fakkaatuun himannaan seexanaa itti fufaa oduun gammachuun garuu ani isiniif kafaleera ka jedhu ilmi Waaqayyoo fuuldura abbaatti anaaf isiniif argameetiin jedha jechuudha. Uffata keenya kan nu jijjiiru seenaa keenya. Kanaafidha uffata cidhaa uffachuu qabna jechuudha. Uffata cidhaa uffachuu qabna. Qophii xumuraa raawwachuu qabna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole. Kana gochuuf baay'ee wanti guddaan jiru eenyummaa keenya maal gochuudha? Hubachuudha. Dadhabina keenya hubachuudha. Akkuma jiruun uffata xuraa'aa qabatanii fuula isaatti dhiyaachuun maalitti fakkeeffama? Maqaa keenya sirrii akka Yaaqoobii. Eenyummaa keenya sirrii Waaqatti maal gochuudha? Himachuudha. An cubbamaa an dadhabaadha jennee fuuldura Waaqayyootti himachuudha. Samoona kana kan wajjin wal qabsiisee kitaaba raajirraa waan hedduun dubbisaa ture. Kitaaba raajirraa barreeffama baay'eetu jira. Kan wajjin boqonnaa kana wajjin wal qabatee kan jiru. Prophet the King irratti illee bifa baay'ee bareedaa ta'een kan barreeffame hedduu jira. Iddoo kotishiin tokko duwwaa isin dubbisa kan wajjin wal qabatee akkana jedhaayyuu. Many waan namoonni baay'een jedha. Mee iddoo san dhaqee yoo isin dubbisatu baay'ee gaariidha. Okay. Achitti maal jedhaa namoonni baay'een har'aa wanti isaan amala dhugaa isa akkana jedhamee okay yaa biraan beera qoroofa hiikee kallattiidha yoo isin dubbisallee oluuf kaasuu fi of dinqisiifachuun hundinuu bu'aa Waaqayyoo fi Yesuus Kiristoos isa inni erge wallaaluu irraa kan maddeedha jedha. Ofitti amanamummaan akka dafee du'a of tuuluun immoo biyyee keessatti gadi of deebisa yeroo nuti isa nama dinqisiisu
kan madaalliin qabne amala Kiristoosii ilaallu qulqullummaan amala isaa warra hafuuraaf dhugaadhaan isaaf tajaajilan hundumaa hin jalakkisa jedha. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti? Kana irraa argattan Review in the Herald Desembarii 1896 paragraafii 7ffaa irraa argitanii Kiristoosiin beekuun Waaqayyo Abbaa isa ilma isaa erge beekuun kenna amala isaa akka horannu godha. Amala san keessa inni tokko immoo Filiphisius 2:2 irratti yaadni Kiristoos keessa jira kun isin keessa illee maal haa ta'u? Haa jiraatu. Inni kun maal gochuudha? Gad of deebisuudha jechuudha obboloota koo. Amala san horachuu danda'u qabaanneet hin jenne jechuudha. Fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaannu akkasi dhiyaachuu qaban. Iyyaasuun bifa kanaan akka inni dhiyaate argina. Lakkoofsa 5. Ergasii marata qullaa mataa isaatti maraa nan jedhe. Isaanis utuu ergamaan Waaqayyoo achi dhaabbachaa jiru maraticha mataa isaatti maal godhan? Maranii uffata isaatti in uffisan jedha. Kun lubummaadha. Isin saba mootummaatii luba mootummaatii jedha. Phexros irra yeroo dubbate hin jiru jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo immoo wanta kanatti fufee jiru Iyyaasuu in abdachiise. Waaqayyo gooftaan maccaa ati karaa koo irraa yoo deddeebite kana yaadannaa qabadhaa. Akkuma sila jedhe ergaan kun anaaf isiniif illee waan barbaachisuuf jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa ati karaa koo irraa maal goote yoo deddeebite. Wantan si abboome yoo eedde. Mana koon bulchitaa oobdii mana koo irratti gaafatamaa in taata. Warra as dhaabbachaa jiran kana gidduus akka jaalalleetti akka ati deddeebitu nan godha jedha. Ergamoota fuuldura san dhaabbataa turanitti illee jechuudha. Okay, asirra koondishiniin jalqaba kan inni ka'e tokko yoo maal goote? Yoo abboomota koo eedde. Yoo karaa koo irra maal goote? Deddeebite. Okay, karaan irra deebinu karaan tokkochi karaa Yesuus Kiristoosii qofadha jechuudha. Karaan dhugaan jireenyi ana waan jedhuuf Kiristoos. Isarra qofadha jechuudha. Karaa koo yoo jedhu Kiristoos immootu dubbii koorra jechuudha. Dubbiin kee karaa kootiin maalidha jedha Daawit yeroo dubbatu? Ibsaadha. Ibsoodha. Ifadha. Jedheetiin jedha jechuudha. Kanaaf oobdii mana koo irratti gaafatamaan taata. Amma neefisin dubbii isaatiif karaa isaatiif qajeellotti yoo isaaf abboomamne oobdii mana isaa keessatti maal tana jechuudha? Itti gaafatamuus akka taaneetiin jennu lafa kaayetiin jedhe jechuudha. Okay. Lakkoofsa 8 irratti. Yaa Iyyaasuu hangafa lubaa mee dhaga'i. Hidhanni kee warri si wajjin as jiran haa dhagaan. Isin milikkita wanta dhufuuf jiruuti. Kunoo dameen Daawit garbichi koo akka dhufu nan godha jedha. Isin maalidha? Milikkita warra isin milikkita wanta dhufuuf jiruuti. Waaw! Mee kana gara macaafa qulqulluu iddoo tokkotti isin fida. Ibroota irra fuunee kaanee gara Isaayaasiitti isin deebisa. Ibroota irratti aniif ijoolleen ati naaf kennite Yerusaalemiin keessatti maalidha jedha? Milikkita jedha. Milikkita jedheetiin jedha. Dabalee immoo ana san jiraa ani sana manadhaa akkasumas immoo kunoo an asan jira ijoollonni Waaqayyo anaaf kennes as jiru yaada jedhu irratti Isaayaas keessatti Isaayaas 8:17 irratti Waaqayyo isa fuula isaa mana Yaaqoob duraa dhokse nan abdadhaa isa nan eeggadha. Kunoo aniif ijoollonni koo warri Waaqayyo anaaf kenne Israa'el keessatti milikkitaa fi dinqii Waaqayyo gooftaa maccaa tulluu Tsiyoon irra jiruu jiraatu in taanaa jedha. Aniifis maalidha jedhaa asirratti? Milikkita. Asin dura waan tokko jedhaa ture. Uumamni hundinuu miixuudhaan mul'achuu ijoollee Waaqayyoo maal godhaadha jedha? Eegaaraa jedha. Mul'achuun ijoollee Waaqayyoo sun immoo addunyaadhaan maalidha jechuudha? Milikkita jechuudha. Warra dhugaa jedhan, warra sobaan soba jedhan. Kanaaf inni kun maal jedha Qolaasiyaas 2:2 irratti isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya keessan ta'e yeroo mul'atu isinillee isa wajjin maal ta'uuf jirtu jedha? Mul'achuuf jirtu jedha. Kun ammoo milikkita akka ta'eetiin jedhe macaafni qulqulluun lafa nuuf kaayetiin jedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf maalidha jedhaa? Milikkita. Kunoo an harka koo okay. Waaqayyo gooftaan maccaa ulfina anaaf kenne saba warra isaa. Okay. Mee lakkoofsa 8 irratti okay, sorry. Lakkoofsa 8 irraa yeroo dubbifnu yaa Iyyaasuu hangafa lubaa mee dhaga'i. Hidhanni kee warri si wajjin as jiran haa dhagan.
isin milikkita wanta dhufuuf jiruuti. Kunoo dameen Daawit garbichi koo akka dhufu nan godha jedha. Damee Daawit garbicha koo inni jedhamu eenyudha? Kiristoos Yesuus achi keessa akka dhufu jechuudha. Kunoo dhagaa isa an Iyyaasuu dura kaa'ee tokko irra ija meeqatu jira jedha. Ija ijoo bishaanii 7tu jira. An dhagicha irratti caaffata an guyyaa tokkotti biyya kana irraa yakkashee maal godha jedha. Nan fuudha jedhu nan caafa jedha. Waaw! Dhagaan kun eenyuun bakka obboloota koo? Kiristoos Yesuusidha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Dhagaa isa tuffatame inni garuu kan maal ta'u ta'e jedha. Kan golee qajeelchu ta'e jedha. Karaa biraatiin ija 7 ka jedhu kun mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 6 maal jedha? Teessicha dura uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota gidduu hoolaa waan qalamee dhaabbatee fakkaatu tokko na arga. Hoolichi gaanfa 7 fi ija meeqa qaba ture jedha. Ija 7 qaba ture jedha. Isaan 7 kunneen hafuurota Waaqayyoo hojjechuudhaaf gara guutummaa biyya lafaatti maal ta'anidha? Ergamanidha. Kanaaf lakkoofsa 9 irratti kunoo dhagaa isa an Iyyaasuu dura kaa'e tokko irra ija meeqatu jira? Ija ijoo bishaanii 7tu jira jedha. Bishaan kun mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 1-2 irratti bishaan jireenyaa teessoo Waaqayyoo fi teessoo Hoolichaa jalaa kan yaa'u arge jedha. Ija bishaan yaasu 7. Ergamoon iji 7 kun maal fudhata jennee mul'ata yeroo dubbisu? Ergamoota Waaqayyoo isa biyya lafaa guutuu irratti akka tajaajilan gara biyya lafaatti maal ta'anidha? Ergamanii. Karaa isaanii eebbisamii gara keenya maal godha jechuudha? Yaa'a jechuudha. Akkuma Iyyaasuudhaaf ergamaa saniin maal godhe jedhameen uffata isaa irraa maal godhe? Jijjiiri. Marata mataa isaatitti godha akkuma jedheen kadhata nuti kadhannuuf hibboo nuti gara Waaqayyootti dhiyeeffannuuf Waaqayyo karaa ergamoota isaa deebii nuu kennaa jechuudha. Karaa ergamoota isaa deebii maal godheetiin jedha? Nuuf kenneetiin jedha jechuudha. Akkuma Daani'el jedhe Waaqayyo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa maal godhe jedha? Cufe jedhe. Naannoo warra na sodaatanii Waaqayyo ergamaa koo maal godha jedha? Naannoo san buusaa. Naannoo san akka boqotan godhaa yeroo jedhu argina jennee jechuudha. Okay, Waaqayyo gooftaan machaa guyyaa sanatti tokkoon namaa muka wayinii isaa fi muka harbuu isa jala taa'uudhaaf ollaa isaa in waama jedha. Yeroo baay'ee muka seenaa jedhamee kan waamamu namoonni muka seenaa jedhaa kan yaadan asitti isa ibsameedha jechuudha. Muka harbuu ollaa isaa in waamaa kana Waaqayyo gooftaa machaatu maal godhe? Dubbate. Xumura seenaa lafaatti jechuudha. Xumura seenaa lafaatti yeroo Waaqayyo imimmaan ija namaa hundumaa irraa haqu gatii hojii isaa gaaf kenneetiin jedhu muka kana jala akka ta'enneetiin jennu lafa ka'eetiin jedha. Dhugaa kanatti dhaabannee nullee warra cubbuu kenna isa sirrii Waaqayyootti himatee seenaan isaa jijjiiramee fi fuuldura hoolichaa dhaabachuudhaaf warra gaataan akka ta'an Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.